sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Gurraan ala 19 bara 2016 akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. An hariiroo jorgooti odeessa fincila xumura gabrummaa faaxaagaa golee Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun isin dhageessisa. Oromiyaan dargaggootaa fi qeerroolee isheetiin bilisummaa ishee ni gonfatti. Dhaadannoon kun dhaadannoo qeerrooleen Oromoo godinoota Oromiyaa hunda keessatti sagalee tokkoon sa'a wal fakkaataa keessatti ammaan tana bakka hundarraa dhageessisaa jiranidha. Dacheen Oromiyaa faaxaagaatiin haguugamteetti. Wayyaaneen muddama kana hin jedhamne akkaan cimaa keessa seentee jirti. Uummanni hundi qonnaan bulaa fi barataan daldalaan Oromoo hojjetaan mootummaa gara faaxaagaatti makamee jira. Daandiiwwan gurguddaan Finfinnee galchaa jiran kallattii shananiinuu cufamaa jiru. Uummanni Finfinnee keessa jiraatu miidhaa isaanirras gahaa jiruu fi Oromiyaarra gahaa jiru mormuun faaxaagaa deeggaree akkasumas waan nyaannu hin qabnu jechuun yaadda'ee faaxaagaatti makamuuf akka jiru keessa beektonni ibsaa jiru. Baadiyaalee godinoota Oromiyaa keessaa bakka hundatti alaabaan keenya fannifamee jira. Qabeenyaan diinaa barbadeeffamaa jira. Goototni uummanni Oromoo hanga bilisummaatti faaxaagaa isaa akka itti fufu mirkaneessee jira. Humni waraana wayyaanee meeshaa lolaa gurguddaa qabachuudhaan uummata keessa deddeebi'aa jira. Dhukaasni naannoo Arsii lixaa fi bakka hundatti dhagahamaa jira. Garuu faaxaagaa dhaabuuf gonkumaa hin dandeenye. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa faaxaagaa haalaan jabaachuun godinaalee Arsii lixaa naannawa Dodolaa, Siraaroo, Kofalee, Shaashamannee, Kokosaa, Qoree, magaalaa Ajjee, Shaallaa, Waabee, Eddoo fi gandoota baadiyaa hedduu keessatti waajjirri dhaaba Oromoo ofiin jettu jalee ergamtu wayyaanee OPDO irree uummataan barbadaa'ee daaraa ta'ee jira. Guutummaa godinichaa cufa keessatti alaabaan ABO fannifamuun nuti adda bilisummaa Oromoo malee eenyuun iyyuu hin barbaannu kanaan booda ABOtu nu bulcha jechuun uummanni murtii isaa dabarfatee jira. Daandiiwwan konkolaataa godinaalee Arsii lixaa keessa jiranii fi daandiin guddaan gara Baalee Roobeetti geessu guutummaatti akka banamuu hin dandeenyetti cufamee dirgimta'ee jira. Alaabaan abbaa irree bakkoota hundatti barbadaa'eera. Tarkaanfiin barbadeessaan qabeenyaa abbootii irree wayyaanee fi waajjiroota OPDO irratti haalaan fudhatamuu jabaatee itti fufuu maddeen keenya gabaasaniiru. Akkasumas warraaqsi uummata Oromoo hawwannaa saboota cunqurfamoo ollaa keenyaa argachaa waan jiruuf uummattoonni cunqurfamoon sabaa fi sablammootni naannoo kibbaa Sidaamaa fi alaabaan warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaatti makamuuf qophii cimaa gochaa jiraachuun ibsamee jira. Daandiiwwan konkolaataa Oromiyaarraa gara naannoo kibbaatti geessu guutummaatti cufamuun sochiin warraaqsaa isaan dirmannaa godhaniif haala kan mijeessee jiru ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Akkasumas godina lixa Shaggar Amboo fi naannoo Amboo magaalaa Gudar mana barumsaa Gudar sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Gudar tokkee kuttaa'e miidhaqeenyi mana barumsaa Baallammii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fi bakkoota hedduutti yeroo ammaan tana warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa faaxaagaan haalaan jabaachuun qabsiifamee jira. Qonnaan bulaan naannawa Amboo fardeen isaanii fe'achuun gara Ambootti adeemaa jiru. Daandiin konkolaataa bakkoota hedduutti cufamee jira. Wayita warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa faaxaagaan haalaan finiinee jiru kanatti jiilli gamtaa Awurooppaa biyyattii keessa socho'aa jiraachuun ibsameera. Kun kanaan osoo jiru guyyaa har'aa jimaata gurraan ala 19 bara 2016 wayita jiilli gamtaa Awurooppaa magaalaa Amboo keessa socho'aa jirutti magaalaa Amboo keessatti faaxaagaa gaggeeffameen manni hidhaa ganda 06tti argamu guutummaa guutuutti barbadaa'ee hidhamtoonni siyaasaa ilmaan Oromoo dhibbarraa dhibbatti qabsoo uummataan gadi lakkifamanii jiru. Lola uummataa fi agaazii jidduutti taasifameen daa'imni waggaa 11 Eeliyaas Araarsaa jedhamu rasaasaan madaa'ee hospitaala seenee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaatti akkasumas aanaa Amuruu Kiiramuu Giddaa Ayyaanaa akkasumas guutummaa magaalaa naannichatti argamanitti faaxaagaan jabaatee itti fufee jira. Namni tokko magaalaa Alibootti wareegameera.
kaaba shawaa mana barumsaa kaachisitti ammoo uummataa fi barattoota hiriira bahan irratti gaaza himimmaan boochisu facaasuun erga fajachanii booda dirree irratti walitti qabanii tumaa jiraachuun gabaafameera. Aga'aziin reebichaa fi ajjeechaan qabsoo uummataa dhaamsuuf yaaluunsaa uummata qabsoo daraniif kakaachisaa hammeessaa jiraachuun beekameera. Oduu biraan ammoo bosonni Oromiyaa shaggar naannoo Walisootti argamu humna agaaziitiin gubateera. Gaafa dilbataa halkan keessaa sa'aatii 6tti bosonni Tulluu Waraabboo jedhamuun beekamu gubate. Bosonni kun aanaa Walisoo ganda Xombee Ancabbii keessatti kan argamudha. Akka oduu achi nu gahetti humni addaa dargaggoo naannoo kana bosona galee kan jedhu sodaa waan qabaniif dilbata galgala naannoo sa'aatii 12tti humni agaazii dursee bosona sana marsee jedhu jiraattonni naannichaa. Guyyaa kaleessaa gurraan ala 18 bara 2016 tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuun isaanii dhagaameera. Oduu amma nu dhaqqabeen ammoo godina Harargee Bahaa magaalaa Guraawaatti uummanni tokkummaan ka'uun poolisoota 2 ol ajjeesee qawwee 12 fi boombii 6 booji'uunsaa mirkanaa'eera. Dhiha Harargee Ciroottis konkolaataaleen 100 lakkaa'aman daaraa ta'anii dhaabbachuu isaanii agabaastonni keenya mirkaneeffataniiru. Daandileen waraana wayyaanee bakka tokko bakka kaanitti daddabarsan marti cufamuun kara itti socho'an dhabsiisuun Oromoon diina irratti aggaammii irree uummataa fudhachuun injifannoolee gootummaa Oromoo agarsiisan galmeessaa jiran. Agabaasaa sagalee qeerroo bakkichaa magaalaa Guraawarraa dubbisneerra Jaal Jibbaaroroo toora irratti argama. Ni dhaga'ama akkam nagaa? Naga'amaan rabbi. Ayyee Jaal Jibbaa mee eessatti argamtan maantana? Harargee Bahaa Guraawwaati. Magaalaa Guraawwaa keessa sochiin jiru maal fakkaata kalee fi har'a? Kalee itti fufaa oole. Ayyee. Haala gaddisiisaadha. Gama aananis gammachuudha. Ayyee mee gammachuun jiru maal fakkaata duraan dursa? Gammachuun jiru. Ijoolleenis kilaasii 12 hombii jaha. Ayyee. Hidhattoota raayyaa waan guddaadha injifannoo guddaa galmeessitanii jirtanii. Hidhattoonni kun isaan kami? Poolisoota moo milishoota moo warra agaazii wayyaaniiti? Poolisoota federaalaati. Qawwee irraa hiikkattaniituma lubbuu isaanii dhiiftanii. Egaa uummata harka kennatan jechuudha. Maal godharree nama 2 ajjeesan. Nama 2 keessaa galaafattan? Lamaan kun warra harka kennatuu dide. Hayyee mee wanti nama gaddisiisu maaltu ta'e? Kana dubartii 2 fi barataa 2 kan ajjeesan. Ijoollee nama 12 kan uleen irra yaa'ani. Hayyee. Qabanii hidhaatti haru. Hayyee. Kana jira ammoo ittuma jira qabsoon amma. Akkas egaa injifannoo amma kana galmeessitanii silaayis injifannoon tokko tolan argamtu beektaame? Injifannoo guddaa waan nama boonsu raawwattanii jirtan. Mee daandiileen illee cufamaniiru jechuu dhageenya? Garaas isa qotanii ni hidhan. Dildilli kun eessa bakkisaa eessaa karamitti kan geessu? Guraawaa fi Dooguu. Dooguu hayyee Guraawaa fi Dooguu jidduu jechuudha. Magaalaa kana lameen duraan qubatee jira ture waraanni wayyaanidha. Ni jira. Amma karaatti darbuu dhabee humna uummataatiin rukutamaa jira jechuudha. Rukutamaa jira. Uummatatti jireenya jirti. Har'a magaalaa Amboo akkasumas Arsii Baalee Kaaba Shawaa akkanumallee Horroo Guduruu Wallaggaa aanota hunda keessatti qabsoon itti fufee jira. Isinillee akkanumaa wal quba qabaadhaati. Qabsoo finiinsaa isiniin jenna hedduu galatoomii. Galatoomii Magarsaay. Ayyee ulfaadhu Jibbaaroroo. dhuma irratti sirni awwaalcha barataa Ayyub Mustafaa magaalaa Dodolaatti guyyaa kaleessaa haala owwaan raawwateera. Uummanni Dodolaa 10,000tti lakkaawamu sirna awwaalcha isaa kanarratti argamuun kabajaan gaggeesseera. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa warra jiru keessatti ammoo hiriira adeemaa jiruun barataan warra jiru baadiyyaarraa deddeebi'ee baratu tokko irreesaarraa rasaasa aga'aziin rukutamuun dhagahameera. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneeni Jaal Ayyaanee Kaayyoo qophii addaa qabatteetti wallee tokko booda kara sanatti tarkaanfanna.
La feta Ramuma Kofi Villa Kof L'amigo Sagni Kof Kosako Gandu Bele Safdu mootummaan wayyaanee shiraa fi tooftaa dulloomaa aaromfattee biyyoota alaatti dhimma ba'uuf akka karoorfatte irratti dhaqqabame. Waajjira tika odeeffannoo jedhamuun kan beekamuu fi baroota dheeraaf mootummaa wayyaaneef shiroota adda addaa karoorsaa kan turee fi qorqalbii saboota biyyattii cabsuu fi dhaabbata jireenya mootummaa sodaachisuu jedhanii yaada akka adda bilisummaa Oromoo irratti olola uumaa kan turee fi horii kana hin jedhamne facaasuun diigaa fi kan carraaqaa ture har'as kufaatii irra gahaa jiru irraa barachuu dadhabuun tooftaadhuma dulloomaa fi kan milkii isaan gonfachiisuu hin danda'in karoorfachaa jiraachuun odeessi qabatamaan keessa wayyaanee irraa argame ibsee jira. Akka oduun qabatamaan kun ibsutti karoorri kun yeroo ammaatti fincila xumura garbummaa fi walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti eeramaa jiruu fi mootummicha hudhee qabee jiru dura dhaabbachuuf akka ta'e hubatamee jira. Biyya keessatti faaxaa gaahumna ta'ee Oromiyaa guutuu dhuunfatee jiruu fi dhala Oromoo golee hunda keessaa bilbalaa jiru dhaamsuuf qabxiilee gurguddoo isaan karoorfatanii fi hojiirra oolchuuf jalqaban keessaa tokko qeerroo duuba humna biyyoota alaa irraa deeggaranii fi adda bilisummaa Oromootu jira kan jedhuun olola addaan hin cinne oofuu
2 maanguddoo sodaachisuun ilmaan keessan yoo qabdanii akka sochii tokko ittiin qooda hin fudhanne gootan malee tarkaanfii isin irratti fudhanna jechuun sodaachisuu fi kanneen mul'atoo tahanis hidhaatti guuruu. 3 qabeenya facaasuun kanneen jala deemtota isaanii ta'anii fi kanneen mana hidhaa keessatti darara adda addaa irratti geessisan du'aan sodaachisuun akka sochii qeerroo keessaa qooda qaban jedhanii. Namoota qabsiisanii fi qeerrootu isin qabsiise jechuun humna qeerroo wal shakkisiisuun akkasumas ammoo qeerroo jidduutti akka rakkoon uumamtu gochuu. 4 reediyoo qeerroo fi websaayitii qeerroon itti dhimma bahaa jiru kan jedhanii shakkan hundaa irratti tarkaanfii fudhachuun odeessa akka namni hin arganne gochuu. 5 saboota adda addaa fi Oromoo jidduu akka hokkarri ka'u gochuuf Oromoon lafa isin irraa fudhachuuf deemti. Oromoon yoo aangoo qabatte biyyaa isin baafti. Lafa Oromoo isiniif kennina jechuun olola daangaa hin qabne oofuu fi sochiin faaxaagaa kun akka saboota biroo keessatti hin babal'anne taasisu. 6 dhaabbota kitillayyoo isaanii tahan kan akka ANDM faadhaan nu bira hin dhaabbanne jechuun sodaachisanii akka isaan sochii kana dura dhaabbatan sababa adda addaan gochuu yoo ta'u, karaa biyyoota alagaa keessaan immoo kan karoorfatan kufaatii karaa dippiloomaasiidhaan isaan irra gahee fi saaxilama gochaa shororkeessitummaa isaanii dhaabuu akkasumas Oromoonni biyya alaa jiran roorroo qeerroo meeshaa maleeyyii fi uummataan irra gahaa jiru akka bira hin dhaabbanne taasisuu kan jedhu yoo ta'u, gartuun isaan kaadhimmatan kun adda bilisummaa Oromoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irratti sadarkaa duraatiin olola oofuu fi danda'amu maqaa namoota tarreessuun adda bilisummaa Oromoo keessaa baanii akka jedhanii ibsan kan irratti hojjetu akka ta'u sadarkaa duraatti karoorfamuu isaa oduun kun ni ibsa. Kunis kan tilmaamamee fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irratti ololoota bifoota adda addaan deemsisuun qalbii uummata Oromoo yeroo ammaa warraaqsa waliin jiru akka dogoggorsanii fi qorqalbii sabboontotaa cabsuun sochii amma deemaa jiru dadhabsiisuu akka ta'e beekame. Qabxiilee isaan karoorfatan keessaa qabxiilee gurguddoon: 1 dhaaba qaroo fi ija warraaqsa uummata Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti uummati Oromoo hidhaa fi ajjeeffamuu akkasumas dararamuu wareegama guddaa dhaaba kanaaf baasaa jiru irraa sodaa guddaa waan jiruuf adda bilisummaa Oromoo keessa seenuun hojii basaasummaa ciminaan hojjechuu fi adda bilisummaa Oromoo danda'amu diiguu dadhabamu laamshessuu. 2 haala bilbiltuu Oromiyaa keessa deemaa jiru gara dabarsuuf jecha gartuu adda bilisummaa Oromoo irratti okkara kaasee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessaa of baasuun adda bilisummaa Oromoo fi hooggana isaanii irratti ololuu. Kanaafis kanneen aangoo fi dhimmoota xixiqqoo fi bololan ijaaruu. Kanaafi sadarkaa duraatti akka meeshaatti yookaan tooftaatti kan dhimma itti bahamu jedhanii karoorfatan keessaa: A. Abaawoon tokkummaa hin fedhu. B. Hoogganoonni abaawoo aangoo irra turuuf kora sabaa waamuu didanii. C. Hooggantoonni abaawoo biyya alaa jiru. D. adda bilisummaa Oromoon dhaabota Amaaraa kan akka Gimboot Sabaatti waliin haasawaa jiraa fi Gondar irraa lafti citee Sudaaniif kennamu irratti xalayaa duraa dhaabbannoo waliin mallatteesse. E. Abaawoon qeerroo alaabaa qabachiisee ficcisiise. F. Abaawoon uummatatti gadi bahee ibsa kennuu lagatee jiraa fi G. Abaawoo keessatti rakkoolee adda addaa uumamee jira kan jedhu qabxiilee lafa kaayatan keessaa muraasa. Wixinee wayyaaniin qopheessitee amma harka keenya galee jiru kun dabalataan kan ibsu keessaa kan biroo: 3 miidiyaa Oromoo karaa danda'ame hundaan qabeenya itti gadi naqanii ugguruu jechuun sagalee uummata Oromoo tahanii miidiyaalee Oromoo tajaajila kennaa jiran bifa danda'ame maraan ukkaamsuuf carraaquu. Qabxiilee karoorfatan kana irratti miidiyaalee Oromoo kanneen qabsoo Oromoo bakkaan ga'uuf jecha halkanii guyyaa hojjetan bakka jiranitti kunuunfachuu fi yoo wayyaaniin maallaqa irratti dhangalaaftee cubsiisuu yaale uummanni keenya hagabuu isaa bulee miidiyaalee qabu jabeeffachuu fi akka wayyaaneef hin jilbeenfanne irratti hojjechuun dirqiidha. Kanaan dura baajata guddaa irratti dhangalaasuun miidiyaalee karaa adda addaan ija gurra uummata Oromoof ta'an akka hin dabarre ukkaamsuun faaxaagaa uummata Oromoon deemaa jiru hin dhaabbanne waan ta'eef sabquunnamtoota Saabaa'oo, Sagalee Bilisummaa Oromoo, Reediyoo Sagalee Oromoo, Raasoo,
OMN Oromia Media Network, TVO Television Oromo, TVO MT Simbirtu Sefa Nabalbali fi kanneen fakkaatan ammaaf maqaa hin dhaawamin hunda hojii hojjechaa jirtaniif galata Oromummaa isiniif galchina. Isinis ciminaan sochii karaa nagaa waraana dippiloomaasii fi siyaasaan walumaa galatti sochii karaa fedheenuu deemaa jiru akka dabarsitan isin gaafanna. Uummanni keenya kana hubatee akka gargaarsa isaatiin isin bira dhaabbatu gaafanna. Ni dandeenya. Akkuma hedduumina keenya gara humnaatti jijjiirraa jiruutti qabeenya keenyas gara humnaatti jijjiiruu qabna jenna. Afur sochii deemaa jiru gara dabarsuuf hamma danda'ametti kanneen sochii qeerroo himachuun hiriira galanii jiran wal taasisuun danda'amu fedhii takkaa guutuufiin biyyatti galchuu. Qabxii tana irrattis qeerroo waan jedhu qaba. Sochiin qeerroo abbaa qabdii akka beekuuf qabeenya itti gadi naqanii tattaafachaa jirtan qeerroon sirriitti beeka. Karaa adda addaan sochii bifa olaanaan qindaa'ee ji'oota 3 ol deemaa jiru kana ukkaamsuuf kanneen dhimmoota adda addaaf banaa tahan akka uumaa jirtanis ni beenna. Tooftaan kunis kan yeroon irra dabarte akka taate isin hubachiisna. Kanneen maqaa qeerroon daldaltan ammoo gariin keessan akkuma xalayaa dhuunfaa isin qaqqabsiisne osoo hin saaxilamin akka irraa dhaabbattan isin hubachiifna. Saboota Habashaas ta'e Oromoo keessaa gartuu tokkummaa jaarmota saboota cunqurfamanii balaaleffatuu fi akka dhaabbonni kun wal shakkan godhu. ABO'n saboota cunqurfamoo kamiinuu waliin akka waan walii galuu hin qabneetti olola deemsisuu kanneen danda'anii fi qabsoo gamtaa cunqurfamtootaa irraa sodaa qaban wayyaanee dabalatee ijaaruu yookaan madda wal dhibdee akka taheetti dhiyeessuuf irratti hojjechuu. Qabxii kana irratti kan isaan caalaatti irratti hojjechuuf fuulleffatan keessaa jaarmiyaa PAFD'dha. Jechuun jaarmiyaan kun akka gamtaa saboota hin mirkaneessineef faaxaa gaabira dhaabbachuuf saboota isaanii akka hin kakaafne akkasumas waldiddaa saboota adda addaa fi Oromoo jidduutti babal'isuuf isaan karoorfatan dura hin dhaabbanne yookaan hin fashaleessine gochuu akka ta'e hubatamee jira. Kanaaf uummanni keenya Oromoon biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtan kamiinuu fi bifa kamiinuu shira wayyaaneen karoorfatte kana hubattanii waan dhamlee saba keenyaa tokkoomee Oromiyaa guutuutti abbaa biyyummaa gaafachaa jiru hin cabsinee fi biyya wayyaanee hin deeressine kana irraa ciminaan of eeguu qabduu jenna. Adda bilisummaa Oromoo irratti fi qabsoo bilisummaa Oromoo hokkaroota kanaan dura turan ammas yeroo eeggatee akka hin deebine sabni keenya ciminaan of eeguu qabnaa jenna. Ammas irra deebinee haala sabni Oromoo dhumaa jiru keessatti kanneen olola yookaan gocha diiggaa ta'e kana wayyaaneedhaaf harka mirgaa ta'anii hojjetan yookaan hojjechuuf fuulleffataa jirtan Oromoon diina ta'uu keessan hubattee of keessaa tuftee isin baaftuu akka beektan isin akeekkachiisuu barbaanna. Dargaggoonnii fi qeerroon Oromoo yeroo ammaa diina waliin fincilli inni kaasee jiru kana deeggaruu fi jabeeffachuu irraa gareen kamuu adda bilisummaa Oromoo dhaaba mootummaa bulchu godhee olola oofuu fi irratti finciluuf yoo socho'e dhiiga lafee barattooti dhumaa jiraniin akka gocha kana irraa qusachiiftan dhaammanna. Yeroon kan dhalli Oromoo gamtaan faaxaagaa karaa fedheenuu geggeessu malee yeroo fedhii diinaa itti tarkaanfachiisuuf yaalan miti. Beeksisa oduu gammachiisaa. Guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo International Qeerroo Support Group gurraan ala 27 bara 2016 yookaan Februaarii 27 bara 2016 guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo qopheessee isin eegaa jira. Qophii kana irratti goototni artistoonni qabsaa'otiin Oromoo akkaan qaqqaalii fi jaallatamoon ni argamu. Isaan kana keessaa Adam Haruun,
Alamo Ali. Dhalamne jiraachuun tasanuma malee kumaantamaan dhumne dhalootamaan oolle. Kumaantamaan dhumne kaaneemaan falmanne yaa Oromooti yadduutiinumaan oolle. Yaa Oromooti yadduutiinumaan oolle. Duutiinumaan oolle. Kawwee fannifattee gaaritti hirkatee innansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Amartiiwaaree Salih Hassami. Abtaamuu Lamuu Duulaa Adabaa Boy Kingii fi Muhammadi Kaawwanis hedduun jiran. qophii kana irratti jaalta shoomaa damee argamanii haasawanii taasisu. Akkasumas dhiyeenya kana kan biyya irraa dhufe bakka bu'aan qeerroo bilisummaa dargaggoo Jaal Ifaa Asaanaa gaaffilee waltajjii irraa ka'aniif deebii isinii kennuuf ni argama. Bakkisaa Calgary Chinese Cultural Center of 197 First Street SW Downtown. odeessa dabalataa yoo barbaaddan bilbilli keenya 58 77 07 77 88 403 903 51 49. iimeeliin keenya qeerroo.canada@yahoo.com International Qeerroo Support Group Branch Alberta Canada. La feda, Ramuma Kofi, Villakov, Lamigo, Sanyiko, Kosako, Gandubele, Safu.
yala mafkadi takamo karan simbo Akaro bencamu igato dokae amasi ifufa kapsolo late anil mi ketikan way kabajakunafi Sabono mantika la feda Ramuma kofi Biya kof l'amico Sagni kof kosako Gandu belle safdu Angga kero ke konin le senjata angga bini som konin le senjata angga bir madon Koppii keenyarraa tumurre sagantaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Tanar'aaf galata argadhaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.